beekumsa qaban ilaalchisee addunyaa kana keessa namoonni gosa afur akka jiran beektonni ni qeequ. Atis isaan kana keessaa dirqama tokkotti ramadamta. Siifan ibsaatii ati immoo warra kam keessatti akka ramadamtu of ilaali. Amanamummaadhaan deebii sirrii ofiif kenni malee kan hin taane akka waan taatetti of hin goyyomsin tole waan jetteef galata argadhu. Nama hin beekne akka hin beekne kan hin beekne. Namni akkasii rakkisaadha. Tokkoffaa waan beeku. Lammaffaa immoo akka hin beekne hin beeku. Kan akkasii wajjin jiraachuun baay'ee ulfaata. Irraa fagaachuu duwwaatu siif ta'a. Nam barsiisaa akka hin jenne tole hin jedhu. Akka waan hundumaa beekutti of ilaala waan ta'eef. Dhugaan isaa garuu beekumsi namaa yoomuu murtaa'aa ta'uu isaati. Saayinsistiin guddichi Albeert Einstein fiilmii hin beeku ture. Hiriyoonni isaa fiilmii wajjin ilaaluuf yommuu affeeranii fuudhanii deeman ka'ee dhaabbatee kun soba, kun sirrii miti jechuun iyyee isaan jeeqa. Maaliif? Waa'een fiilmii isaaf hin galu. Namni waan hundumaa beeku hin jiru. Namoonni kun garuu waan hundumaa akka beekanitti of ilaalu. Irraa baqadhu. Nama hin beekne akka hin beekne kan beeku. Namoonni akkanaa nama gaddisiisu. Irraa baqachuu utoo hin taane barsiisutu gaarii ta'a. Akka hin beekne beekuun isaanii gaarummaa guddaa qaba. Maaliif? Barachuun akka irra jiraatu ni hubatu. Yoo dandeesse waan beektu barsiisi yookiin immoo amma siif danda'ame akka isaan barataniif haala mijeessiif. Namoonni akkanaa barachuuf dheebuu guddaa qabu. Haa xiqqaatu, haa guddatu, barumsa argatanitti ni gammadu. Karaa isaaniif danda'ame hundumaa waa barachuuf yaalii taasisu. Namoota akkanaa gargaaruun egaa bu'aa olaanaa qaba. Sababni isaa baratanii jijjiiramni isaan fidan haalaan nama gammachiisa. Uumamaan namni hundi waan gaarii namaaf gochuutti ni gammada. Fedhiin akkanaa keessa keenya jira. Hoogganaa paartii Naazel kan ture Adolf Hitler namichi lammii Jarman gara jabeenyi addunyaan kun keessumsiiftee warra hangoota keessaa tokkodha. Gaaf tokko Yihuudoota hiriirsee loltoota isaa ajjeesisaa utoo jiruu dabareen du'aa dubartii ulfa tokko qaqqabe. Ni gaddeef. Fuula duraa fuudhee namoota muraasa dudduuba ishee dhaabe. Du'a isheen oolchine. Daqiiqaa muraasa umurii isheetti dabaleeraaf. Hundi keenya dheebuu gaarummaa namootaaf gochuu of keessaa qabna. Kanaaf namoota akkanaa baqachuu dhiibnee ofitti butuun haala mijeessuufi. Kitaaba haalaan si fayyade tokko akka dubbisuuf lammii tokkoof kennuun yookiin ergisuun oolmaa salphaa sitti hin fakkaatin. Bishaan cubi tokko ija ilaaluuf xiqqoo fakkaatus abaaboo goguu geesse tokkoof garuu waan guddaadha jedha barruun dhiyoo kana dubbise. Nama hin beekne akka hin beekne immoo kan beeku kana barsiisi. 3. Nama beeku akka beeku kan hin beekne. Namoonni akkanaa hedduudha. Beeku garuu beekuu isaanii hin beekani. Namoota akkasiif gochuun kan ta'u akka isaan beekan itti muudha. Dammaqsuu jechuudha. Isa booda isaanuu waan hojjetan beeku. Rakkinni akkanaa tarii yeroo hundumaa of tuffachuu irraa dhufa. Namni akkanaa waa hojjechuuf ga'aa ofitti fakkaatee hin mul'atu. Ilaalcha kana akka horatu gumaacha guddaa kan taasisu haala inni keessatti guddate. Keessumaa maatii isaa ta'uu malu. Maatiin tokko tokko akka malee haalota cimsu. Bulchiinsa abbaa irrummaan mana isaanii hoogganu. Bakka isaan jiranitti ijoolleen isaanii dubbachuu hin danda'ani. Sodaa fi yaaddoo guddaadhaan guddatu. Abbaa fi haadha isaanii wajjin nyaatanii. Gadi qabamaa waan guddataniif gadi qabamaa jiraachuun waan isaaniif malu se'u. Ilaalcha akkanaa irraa fayyuun yeroo fudhata. Maatii ijoollee isaanii akka malee yaaddessaa guddisaniif garuu dhaamsi koo jaalalaan malee humnaan miti kan jedhu ta'a. Haala ittiin abbaan koo anaa fi obbolaa koo guddise yommuun ilaalu
nuti kanarraa bilisaa. Keessummaan mana keenya dhufee nyaanni yeroo dhiyaatuuf abbaan koo hunda keenya waamee waliin akka nyaannu nu affeera. Keessummaan ijoollee kon jaalanne jedha abbaan koo. Mana koo hin dhufin, dubbiin kun nuuf waan guddaadha. Namoonni waa beekan garuu bu'aa guddisa isaaniirraa kan ka'e akka waa beekan kan hin beekne hedduudha. Jara kanatti akka isaan danda'an yoo himne dammaqanii fagoo ga'uu danda'u. 4. Nama beeku akka beeku kan beeku. Namni sirriin isa kanadha. Beeka akka beekus beeka. Nama mul'ataa jechuudha. Yeroo fi humna isaa haalaan kan itti fayyadamu. Kaayyoon jireenya isaa kan isaaf galeedha. Kan akkasii yoo argite irraa baradhu. Addunyaan kun sadarkaa kanarra kan geesse namoota akkanaa muraasaani. Mee ilaali. Wantoota addunyaa kanarraa nuti itti fayyadamnu gurguddoo kan kalaqan namoota muraasa. Henry Ford konkolaataa, Thomas Edison balbii elektirikaa, Wilbarii fi Orville Wright xiyyaara kalaqan. Walumaa galatti tokkoffaarraa gara arfaffaatti yommuu dhufnu baay'inni namootaa irrachaa dhufa. Gaaffiin baay'ee murteessaan asitti kaasuu qabnu egaa Miiltoon jara kana keessaa warra kam keessa jira? Isa jedhudha. Ati isa kami? Kana situ beeka. Ani garuu warra arfaffaa keessaa tokko akka taatufan kitaaba kana siif barreesse. Beekaa ta'i. Akka beektus beeki. Yoo akkana taate ofii kee fi lammii kee ni jijjiirta.